barri taraadha jedhe waldeen mangaagaa walda barsee ciraadhisee qabalee maal ay ofii fooyyee qabdaa si jallisee akkam mangaagaa nafeeraa dhugaa gar tokkotti jallisee anaa nyaatu achumarraan biidoon dhaabbate jechuun maatti hin fudhanneeti luka inni akkam goote gaayyu maaliif dhuma sanuu waraabne dhugaa agadumaatti nu waraabdanii silaa ta'e bar onnen qaxxatti addaan nu dhaabbatte dhugaa barri taraadhagaa haa ta'u jedhe gurbaan cimaa dabboo qaaruu jallise Jubbachi dadhabdi. Ineen wadde min largine. Ineen naati. Wene balaacho. Qaaruu jallisee ciraadhisee. Kagoona. Mala antee bootti fattee dhuftee. Hinaari. Ittufatte. Ayyoon nama ciccimaa malee jaallattu. Ilaalte jaallatti. Fiizikaala nama ilaalte jaallatti dhugaa. Jechuun qabeenyaaf osoo hin taane uffannaa injiraa miti biqqi. Injira maal hin beektu ijoolleen shamarranii. Nama jaallattan hin beektu miti shamarroonni. Shamarroonni komentii hin taane barreessinaa dhugaa. Nama biqqi dhu. Nama bakka injiraa miti istaayilii muudii. Kolfinaan kee boo'inaa kee taa waan nimnee dhenamticha nootuun kolfu jaartiin dhufteen irra baateef dhugaa rabbiituun kolfu ani siluma majila san taa'uttira majila makina isaa guddicha fidaddeerfeeni sobeetanii manan kannasa jedhee sila ganaman kannase sila ganaman qulqulleesse garuu sobeetan manshifaadhaa fi makina isaa fidaddee dhufeen taa'e makina isaa of fuulduran kaa'ela of fuuldura kaa'e jaartiin karaa darbuutti dhufteen argite maaleenna lakkoomaa mitiin jedheen. Nan qabame dhugaa rabbii mukayyifa dhaanfattee naan dhufeetu mukayyifa qabsiifattee nan dhageessu yoon gorfaa kiyya haasa'e rakkoo baratuun kolfuu anu gudii ta'e hojii ayyuuti kun hundaa hin qaamburreessitee rejoo yaadoo gurbaan garuu obsa qaba si jammaruma obsa qaba innumtiyyuu diilallaanii jiidhaanii reefeessaa beelufee gaafata kanaan duran gaafatu dhiirri yoo sodaate akka itti durbi namarraa sokkiti dhugaa rabbiin sodaatanaa dhiironni durba jaallatan taanaan saatii jaallatan sanatti gaafadhaa saatii jaallatan sanatti hin gaafattan taanaan kun akkasitti dhuftee sin qaamburreessite jechuudha amma yerootti wajjin hojii baay'ee hojjechaa turre waggaa 4 dura waggaa 3 dura wal beennaadhaan duratti wal beennaadhaan ammatu yerootti sana gaaffii jaalalaa sodaachuu baatee dhiyeesseeraaf ta'e kun hundaan jiru jechuudha amma isheen qabeenyaaf osoo hin taane fiizikaala isaa ilaalteeti nama ayyuun kan jaallattu qabeenyaaf osoo hin taane fiizikaala namaa ilaalteeti kan jaallattu ammoo ijoolleen baay'een keessan hin beektu shamarroonni meelaalaa dhiira akkam akkamii jaallattu qabeenya isa maal qabu yoo qabaate amma namtichi sun dakarrataadha ta'e namtichi sun istaayiliin isaa muudiin isaa isinittiin tolu ta'e hin jaallattu amma shamarroonni amma nuti warra keessa dabarre duraanii akkas fakkeenyaaf. Nama istaayiliin isaa itti bareedu malee nama muudiin isaa bareedu malee namni qabeenya gaafatee heerumu hin jiru jechuudha. Dhugaa rabbii ana akka kiyyatti qabeenya gaafadhee hin heerumne. Qabeenya hin qabu iyyuu hin gaafanne wallaahi. Dhugaa rabbii akkanumatti ilaalee xiqqoo ija na buunaa duukaa taala sokke malee achedee wannoon jenne duukaa taala sokke. Dhuguma malee achi jedhee sin jenne kanaafuu jennaani mucaani kadheessuu sanuu gaafachuu sodaate afaanii baafteetu gaaffii jaalalaati jetteen gaafachuu sodaate hirroo qome dubbachuu sodaate dhiirri yooma qanxaf itti namatti tola dhugaa rabbi dhiirruma yooma xilxifinnaa qabaattee yooma bakka muudii bareedaa qabaattee namatti tola mucaan kee sodaataa'uu isheerree buuturra ture malee inni kabaluurra ture dhugaa ishee kabaluurra ture ija keessa baaftee olte silaa'u ija si keessaa baasuu sirra ture kaleessa dheengadda maalee dangaafatattu. Ergiseen tan karaattate amma seen jaalala biraa keessatti jaalala kee qeebaluu hin dandeessu. Sanuummoo akka itti jaalala ibsattaa akka itti gaaffii yerootti teekinooloojiin babal'atee nuti warri jaartii warri dullachi kun amma feesbuukii irra oolaa tiiktookii irra oolaa inni ilaalla dhokanne akkasitti heerumuu baannus amma akka itti heerumne barri yeroo heerumeetii fi barri ammaa tokko miti amma duraan xalayyaadhaan walitti haasofna amma moobaayiliidhaan walitti haasa'u. Deebii yoo gaaffii jaalalaa ibsatte immoo yeroo ammaa kana isa sin jaalladheetti dhaabbattee boossuu miti si obsite ayyuun dhugaa rabbii isatti dhaabbattee ayyuu sin jaalladhe jettee afaanii baafachuu sodaattee isheen baafattee si gaafattee miti ammati gaaffii jaalalaa gaafachuu dhufte
kaameraa keewwatte. Garuu kan ati himuu sodaattee dubbachuu sodaattee jennaanitu isheen jaalala isa jedhamu jaarsaaf jaartii isa jedhamu na gaafachuu barbaaddee jette. Sanuu hin jenneen ati hin sodaatte. Yeroo ammaa kana gaaffii jaalalaa kan ittiin ibsitu ayyuurraa barumsa hin fudhattanii. Biidoo isheen ilaaltaa miti. Amma wajjin isa hojjettu jetteeni isa saayidoo wajjin hojjettu argee jetteen ilaalee jetteen biidoo sana ilaalteetta. Ayyuun gaafa jalqaba ammoo wajjin wal argite maal fudhattee dhatte? Ilillii akkamii fudhattee dhatte? Abaaboo akkamii fudhattee dhatte? Ni ilaaltu irraa barumsa hin barattu. Ishi sa'idoon gaafa ayyuu gaafatate akkamitti gaafatate? Inni dogoggoraan gaafatate inni hin beeku. Inni hin beeku dogoggoraan niqee gaafatate ani jaartiin dullattiin bututtuun kun iyyuu hin beeka. Hin beeka. Duraan dursitee ilillii laattaaf abaaboo laattaaf jirgeenfattee gaaffii jaalalaa ibsatte. Saniin booddee waaw jetteetu akka tokko taatee mimiicciiramtee sirkaa fudhatti. Nasaan agarna ukoo attaaqiim miidiyaarra zoor jedhaa ilaalaawwa. Tu akka itti heeruman jedhaan yeroo tokko. Akka ittiin heerumne kaan akkamatti duukaa gadee abaaboo minaamin hin jiru. Jirgeenfatanii qalabatii walitti kaa'uun hin jiru. Mana namaatti firmaa firramne wal duukaa gugussaa tokkine. Firmaa mana yeroo bara kan kooti sobsiifattee hiriyaa wajjin walitti haasa'anii mana namaatti osoo mana hin seensisini mana namaatti haasa'attee achitti qalabatii sii godhee firmaa firramsiifatta. Ammoo jirgeenfatanii ilillii sii kenna. Otuu qubeelaa sitti hin kaa'e saniin booddee turtii booda immoo qubeelaa fidee sii kenna. Akkasi akkana baranne bara. Saniifuu akkasin gootu ati. Kanaaf si tuffatte. Ayyuu malee qabeenyaaf diddee maal hin jedhina. Isheen qabeenya kan isheen jette maaliin na jiraachiftaa? Qabeenyaan qabdaayii jettee qabeenya amman qabu sittin immoo baagiraawundii koo ati beekuu hin dandeessu ana beekta malee jedheen. Mucaanuu akkasitti nu dhufee jaalala ibsate attamitti qabeenyaan gaafattu? Gaafadhati ayyuu nama qabeenya qabu malee hin heerumin dhugaan sin jedha. Nama qabeenya qabu malee hin heerumin bifa laaltee hin heerumin qabeenya laalee heerumi maal abbaa ishee dhibba jiraatu? Amma jiraatutti bashannantee nyaattee dhuddee quuftee haa jiraattu. Qabeenyi maal godha jedhanii sana? Qabeenyi maal hin goone? Qabeenyi maal lamaan hin goone? Birriidhaan qabeenyi. Birriin maal lamaan hin goone? Nama hin goone. Birrii miti kan amma mucaa kootti adda nama geessee taa'u birrii miti? Birrii miti amma kan jaartii mana kana biddoo meeqa taa'ee biidoo waraabu birriidhaaf miti? Waan isin birriin maali fixeensa hin bade? Amma jirtutti nyaadhu. Amma jirtutti. Bashannan amma jirtutti uffadhu birrii dhiqqona. Birrii miti kan inni amma makina isaa kana manan silaga nama qulqulleesse biraa deeme amma immoo makina isaa fidee bukkee kaa'ee taa'ee haasa'u birriif miti. Kan amma kana laga amma kana na ceesisee galaan amma kana bishaan amma kana bosona amma kana akkana amma akkatti galuun beekne amma joonjee biyya kana taa'u birriif miti birrii fidhaa birrii dhiqqona. Qabeenyaaf akkana hin jedhina. Na waamtee hawweetiif jaartiin narraa gabbu'aa.